ofumaa waan beekuu qabnutu jira gabaabamatti osoo kan mirgi dhala namaa kan biyya namaa waa'ee mirga dhala namaatiin wal qabatee kan namni dubbatu jiraate gaafa sanbateetti namni shee waliin qarbame gaafa lola duraa gaafa dheengaddaa gaafa namni mana guurrame mootummaatu nu qabe jedhee kaambii waraanaa geessame gaafa baqatan achumatti rashananii deemanii namni hammam ilmaan haadha takkaa namni lama sadii qarbame gaafa nu dubbatan turan akka seenaa tahee gaafa dubbatama ture kan biraa kijibii tottoshamee TV irra dhiheessamee abbaa kiyya ajjeesanii achiin booda dhufanii barii irratti anas na dha'anii ajjeesan anas na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo isaa ajjeesanii deeman guutuu quba qaba jechuudha kana jechuun yeroo sanuun du'ane ture jechuudha laa yeroo sanin du'ane miti duun ta'in tasuman du'ane du'eeraa ta'e stuudiyoo TV dhufee kana hima akkatti du'e kijiba hammanaa jechuudha itti himamee waan ta'eef xiqqoo daangaa darbaarsuu wooma jiru faannoon tokko kana jedhee himate akkaataatti beeksisa bilu tokko immoo abalu jeesee takka jedhiin alakkaa'e abalu sakkana jedhee takka jedhiin alakkaa'e du'uuf hin deema kijiba kijibuu ture achiin booda du'e kijibi sun dhugaatti jijjiiramee fi yookiin nama biraatu sagalee isaa fakkeessee nama du'een jedhee jennamee amma ergaan tiyyasanii miti dawweetti maaltu ta'ame isa jedhe ilaa ammaa kana dawweetti maaltu ta'amu jira akka nuti sagalee takka hin qabne akka addunyaan nu quba hin qabne akka oromoon nuti miliyoona 60 70 dhibbaa jedhe quba qabna jennee haasofnu suni tokkollee akka quba hin qabne namni tokko akka quba hin qabne walloon yoo fakkeenyaaf numa finna jedhanii akkuma chaayinaan uummata igorgoote san nama nusi miliyoona takka ol guddate kan taanu lagatti guuranii fixuu ni danda'ama bilbila guyyaa 3 fi dhaamsan hamma fixanitti san booda namni dhaabbatee dubbatu hin jiru gaafa darbes namni afaan banuu hin jiru gaafa darbes dhumeetuma gaafa darbes namni dubbatu hin jiru wallorratti kanatu ta'amaa jira eega kaleessa ganamaatii dawwee eega kaleessa ganamaatii konkolaataan meeqa karaa kamiseetiin gadi sheene konkolaataan meeqa loltoota afariitii fi makkalaakayaa guurratee kumaatamaan dhufanii dawwee itti sheenan ganda bira gahan hunda ilma dhiiraa fuula duratti argan hunda numa ajjeesanii namni biraa as garagalee janaazaa kaafatuu hin danda'u jaarsoleen miila jala kufte janaazaan jala nama du'e kaafatuu dhabuun nuhi biratti du'a sadaffaa afraffaadha nama du'e kaafannaa namoota du'e san gaafatuu namni dhuftan isaanii waliin jirtanii beeknaa sin ajjeefnaa jedhanii irraa arihan dhaggeeffadha waan walitti himnu keessa wanni walloon ta'uu jiru anaas ni hima amma gandoota keessumaa keessaa dawwee irratti gandoota uranee salaamaa jedhaman gandoota baadiyyaa gootota baadiyyaadha magaalaa booraa jalatti bulan booraa irraa qabee yookiin naannoo afariir daangaa afariir haroo irraa qabee waraanaan guutameera waraanni guute suni ammaan dura waraana kan biyyoonni dhufee garee tokko loluudhaaf dhufee bakka ta'e qubatee deemee garee san lola amma akkasin miti jalqabuma madfii fi taankiin dha'uu jalqaban bakka kana addi bilisummaa oromoo ni jira jedhamee yaadama addi bilisummaa oromoodha kana addi bilisummaa oromoo loluudhaaf ganda oromoo takka takkaan sheenanii dhiira hunda ajjeesanii kaambii godhatanii irra taa'anii namni takka akka sheenne dhorkuutu addi bilisummaa oromoo loluudha abbaan kana goosisaa jiru nuhuma keessa jira naqarsi nuhuma keessa jira waliin sobnu warri kalee aangoorraa buufamillee duutahee aangoo isaatiif jenna warra aangoollee qaban jedhamee yaadamne xiqqinuma adda addaa qawwee faa kennanii fi wahuma adda addaa maqaa ummata keessatti ati abalu jedhamtaa bar jedhanii maqaa ol qabanii siniif galee waan akkasii warra godhantu har'a hulaa deemee ilmaan oromoo fichisiisaa jira gandoota hamma amma nagahetti gandoota ciisa girjoon tullama gaangaha sanqallee salaamaa fi harooretti kataaro dabagalo akkanuma uraneen tullama sadachaa fi uranee jedhama hijiraa gandoota kana asirra hanga rasaa fi dhakaakkee jedhanii kuni gabaabamatti gandooteen kuni hundi waraanaan guutameera siniif galee waraanaan guutameera kaleessarraa qabamee eega mootummaan ilma dhiiraa guutuu cafaquu jalqabe gandooteen kuni gandoota walloo keessatti yookiin akka dawweettis tahe akka wallootti bakkoolee ummati isaadhaa hidhannoo qaba jedhamee yaaddatudha hidhannoo kilaashiitti beekamaadha akka gabareen tokko mana ilmaanii waliin qaba jechuudha caba walloodhaa gochuuf akka godhan wanni kuni beekamaadha
bakka kanatti wanni godhamaa jiru amma fakkeenyaaf amata shan har'aa yookiin kudhan har'aati amata shan har'aasiya yeroo takkatti masaraa galmeeffadha jedhamnaan nama 500tu galmeesse gandoota maqaa dheetana walakkaadha kan yeroo darbee sanii olta kan abboota irraa dhaale kan duruma waraqaa qabuu fi kan barreessuun barbaanne hedduu jira kana jechuun ummanni guutumaa guutuutti hidhataadha jechuudha ummatatu hidhataadha ummata hidhate sanirraa qawwee fuudhuudhaan inni amma saamuu jiru kun abaawoon ammaan dura sanuma ture bakkuma hunda bosona asiin sheenee asiin bahee dhaqxee akkaataatti jeeftuun atis danda'e innis jeesse suni garee biraa loluudha sinitti galee garuu amma kan godhamaa jiru gandoolee maqaa dha'e kun gandinani maqaa dha'e kun gandoota hidhannoo qaban jedhamee itti yaadamee hidhannoo hiikkachiisuuf dhiira isaanii fixu akkuma fir'aawna nu godhe jechuudha akkuma fir'aawna ummata muslimaa Muusaadhaa godhe bani Israa'el godhe achi keessaa nabiyyiin natti baha jedhee akkasumatu godhamuura malee garee tokko barbaaduu miti ganda abaluu fa'aati ilaa dhaggeeffadha warra nu keessa jiru warra nu keessaa maqaa argatee gadi bahe maqaa waan sin ajaa'ibu gaafa kaanis maqama yoo jinnii nu dhufee biyya kana busha tahe maqama godhatuutti haajaan gaafa abaawoonis ol bahee abbaan dura dhaqee akkuma jaalmarroon jedhee abbaan dura dhaqee afaan si kaahee nuti bar biyya keenya akkana jirra jedhu isaanuma gaafa kaanis gaafa waraanni Itoophiyaadhaa deebi'ee jedhamuun beekame bilchiginnoota kale biiroo arihamanii miti isaa suni bilchiginnaa jedhaman warruma ummata fakkaatee ummati kabaja qabuuf maqaan isaa abaluu ilma abaluu jedhamee ummata duratti beekamutu har'a garagalee ummatuma ofii fixuu jira ummatuma ofii quba qabna namoonni karaa Oromoo Salaamaatiin kaleessa sanqallee irratti karaa haroorettiidha karaa kataaroo dhufanii kuni ganda abaluu fa'aati kuni ganda shaneeti kuni shaneen asii hidiyeeme ilmi abaluu asii diyeeme jedhanii abbaan gandatti ilma dhiiraa ficcisiisan namoonni dhibbaan lakkaaman amma harkaan qabamanii gabareen midhaan tumatuu fi midhaan muratuutti jiru guurramee jiru rashanameeraa jira hin beeknu amma dhugaan lafa jiru kana wanni walloon keessa jiru kana garuu anumatu sinumatti peejiitti asitti haasa'ee asuma warrunti walloo haasa'ee dhiisa malee addunyaanis qubanuun qabu bakka biraatti barataa abaluu jedhama dhaggeeffadha miidiyaalee gurguddoo halkan guyyaa waa'ee addunyaa dubbattu keessaa kan Oromoodha barataa abaluu jedhama bara hammanaa dhalate bara hammanaa guddate haadhi isaa magaala abbaan isaa reedi isaa maaliidha akkasitti akka takkaan dubbatameef nama tokkotu hidhaa keessaa baafame yookiin ajjeefame yookiin huu akka malletti du'e ajjeefame ahamishee ajjeefame dhaggeeffadhe ilmi namaa rakkasa jechuun jiru jumlaan gaafa duunuu wallorra nami ajjeefame jedhamuun hin danda'amu nami haasa'u hin jiru nami ajjeefame nami lamaa sadii ajjeefame wanni haasa'amuu danda'amu hin jiru jechuudha unkaan kan garuu profaayiliin nama sanii godhatame nama tokkotu du'e jechuudha nama tokkotu qaamii mootummaa ajjeese nama tokko kanaafi addunyaan guutuun haasofti siniif galee nuhi biratti jumlaan gaafa duunu nami dubbatu hin jiru garuu waanin hubadhe gurguddoo keessa walloon Oromoonni walloodha carraa mataa isaanii faayidamanii carraa mataa isaanii fursaa fuula dura dhufu keessatti carraa fuula dura dhufu kamuu keessatti of tahuun alatti wanni biraa wanni si baasu akka hin jirre waan hin argin qaba ofii mala ofii ammaaf du'a oolchuudhaaf mala mataa kakkeetii har'a wanni addaan nu baasu jiru waan hedduutu jira waan addaan nu baasu jiru yoo xiqqaate osoo akka naannoo tokko osoo akka mee gantootuma bilchiginnaa kanallee haa jedhuuti siniif galee osoo akka tokkotti kan jiraannu ta'e har'a alal aqalli ummanni kiyya akkana ta'e jedha wanbarii isaatii jecha har'a immoo kan si bushu warra bahar daarii kan ati himattu immoo warra Oromiyaati jari lachuu si quban qabu inni ati fira kiyya jettu si quban qabu inni ati diina kiyya jettu dhokatee sijjeesaa jira addunyaarraa dhokatee sijjeesaa jira milishoota affariidhaa kaleessa abbaa abaluufaa abaluu xajjeessa abbaa abaluufaa harka bahanna jettee wal guurtee dhuftetu taankii makkalaakayaarra rarra'ee dhufee har'a Uranee Salaamaa irratti caffaraa jira kana jechuun warri Uranee Salaamaa affariin maal akka isaanii qabdu ni beekan takkaan beekan warra halkan warra kaleessa gaashin nama jeeftee bante halkan dukkanaa deemee ibidda kanatti wursee ibidda bobahaa jedhan agartanii ibidda cilee akkana wursee gala fi fenadhoo fi dubartii addaan baasee ofirraa ishee ajjeessu ture warra akkasiitu jiraachi ni beekti har'a harka bahannaan har'a gahe inni mootummaadha jedhee harka kennataa yookiin mootummaa taankii lolu jedheeti kilaashin lolu jedheeti harka kennataa kan sijjeessu immoo kan harka bahatamtu immoo nama bara 20 har'aa dura du'e nama maalii du'e waan akkasiiti jechuudha gabaabamatti wanni walloon keessa jiru kana magaalaatti maaltu tahamaa jira zarafamuun itti fufee jira zarafni faannoodhaa kamisee fi qalloo bichaarratti hin dhaabbanne yookiin gandoota Oromoo irratti hin dhaabbanne
dasa illee qaqqabeera kombolshi iyyuu jira warra juuntaatti isin ollaa keessan juuntaa ture miishii asin dhabamu jedhanii dhufanii warqina dhoomana hatan jira namoonni jumlaan ajjeefama Muhammad Said yookiin muftii jedhamuun kan beekame namtichi Seedaliin yookiin namtichi farmaasii dalagu namoota gara nama 5 waliin moo nama 4 isaa waliin 4 bakka tokkotti kan ajjeefaman baatee deemee osoo deebi'uu makiinarraa buufamanii makiinaan isaaniitiin deemuu turan illee ambulaansiidha nama yaaluu turan natti fakkaata yookiin namtichi wajjin jiru inni kun waan nama yaalaa ta'eefu yookiin nama farmaasii gurguru ta'eefu osoo deebi'anii gaafa lolli harbuu irratti karaa garri karaa orgobbaa waataa ol dhufte faannoon makkii namarraa buusee achumatti gajaraan waan meeqan qixqix godhee ajjeesee wambarii wanni jalatti dildilii jalatti haramanii namni dhaqee janaazaa kaafatu dhabamee bultii 5 booda maanguddummaan meeqa ergamnaan maanguddummaa sanillee yoo qalamuu feetan malee makiinaatti dhuftanii deebi'aa jedhanii ni arihanii warri harbuu sanii nurraa kaasaa janaazaa qarbaa malee nuti ajaa'ee jennaan janaazaan isaanii kaafamee shee waliin kaleessa qarbamee jiran kana nami haasa'u hin jiru kana addunyaan takkallee nu quban qabu iyyines footoo isaaniis guruppii fi feesbuuk irrattis facaafne namni gatiin baasu wanni walloodha gati warra miidiyaatiifis gatiin baasu warra yuutuubiitiifis gatiin baasu kana ofirra beeka kana beeka kanaafuu wanni ati dandeessu tokkoof tokko jechuudha kaayibbuun gaafa luka ol garagaleessi caniinu akka du'u beekeera dhiita tokkoon haa ta'u malee dhukkuba halkasa hirriba si dhowwu sirra dhiiseeti kan du'u du'a xiqqoo du'a mitiidhaa du'uu hin qabnu kasaan du'a kaayibbuu san du'uu qabna agga akkas ta'e wanni beekuu qabnu ammallee wanni beekuu qabnu namoota har'a gandi kun kana balu fa'aati laa kiyyaa sadeen gadda maalloo keessaa kaan du'e kaan warra amma shanee keessa jiru gandi tun baduu qabdi gandi tun baduu qabdi ilmaan abbeeraa isaatii fi ilmaan eeshuma isaati kan achi jiru boru yoonni lola yoonni as dhufe inqee bala waan inni jedhe nu hin gananiiran fixaashi jedhee warri wajjin deemu jiru har'a warra afaan keenya haasa'u warra yoo duubaru waan tokko irra gahe warra oromoo fixuu dhufte tuni maalii jettee jedhu jechuudha sidif gale oromoo wala jeeftu oromoo hayyuunti warri har'a nama jeesu jiru kunis bursu aangumatti itti kennama borus ummatuma dura dhaabba isaanii maani fedhan awwala abbaan dhufee saffi duraarra dhaabbatee mikroofooniin iyyuu isaanii warra har'a nama jeesaa jiru qabatamaan nama har'a oromoon akka saadhaa qawween irraa hiikamtee rashanamtu inni kun eeshuma tahaaf inni kun abbeeraa tahaaf ilma isaatiin dheengaddaa balu waraana jeesu ture jedhee abbaan dura deemee agarsiisu jiru nama afaan oromoo haasa'udha waan ajaa'ibu nama aangoo biiroo irraa illee ari'amee miti namuma akkanumatti ati goota keenya ati maaliidha jedhanii ni gooba nama goota godhanii giddumaan goota godhanii ummata dura dhaabanii gaafa inni waa balleessu sodaadhaaf namni waan isaa dubbatu hin jiru boru najjeefti jedha gaafa guyyaan darbe guyyaan kun bara ji'a tokkoo fuute hiti kaleessa darbee ture gaafa san oduus akkanaa gadi baasanii qat godhanii mataadhaanii abalu nama goota keenya ajjeeftanii oromoon oromoo ajjeeftu oromoon maalii jettu oromoo yoo nama hidhan waan maltiidha waan adda bilisummaa oromoo kaleessa dalage keessa namoota isaan ajjeesee dhaggeeffadhaa inni fedhe haa jibbu waan kannan jedha namoota isaan ajjeesee gatii dhiiga isaanii qawwee shallamameef haadha tumanii gadhiisan qawwee irraa fuudhanii bas tumanii qawwee irraa fuudhanii gadhiisan bilchiginnaan na ajajee ani dhiiga keessanii nan ajjeesinaa jedhaan tumanii kana booda qotadhu nyaadhu jedhaniiti qawwee irraa fuudhanii gadhiisan wal gurmeessanii shaneen qawwee nurraa guurratu jirti jedhanii maqaa balleessan akka waan shaneen qawween fudhatuuf qabdeessan shaneen nama aanaa tokko irratti qawwee 400 hanga 500 namatti hiite dheengadduun kan bakka feete hafuutu siniif galee akiitisuma biiroo jaraatiif fuute itti hiite uma fedhaa ta'u walakin aba qawween qabdu jechuuf hin deema inni qawween irraa hiikame jedhu osoo akkuma har'a warri bilchiginnaa godhu kana isa godhanii raatanii qawweedhaaf hin boo'u ture har'a irra guddeesse namni qabame har'a qabamee yeroo deemu qawwee irraa fuudhan ta'a jechuun gaafatamuu nafeera ni deebi'amoo ni ajjeefama ni rashanamoo ni ajjeefama jedhamu jira jechuudha nama TV irratti bahee dhaggeeffadha buquutti haada akkana qabanii oofan jedha Maamma Said maal balleesse TV irra bahee dhufi keessan toleera qalamuu turre cinqamuu turre TV Tigraay irra jedha dogongora san jechuun isaa beekneera himneerraaf ammoo gaafa lolli kaarra qoruu jiru himneef Maamma Saidiif waan haasofte kana lolli duuba deebinaan bilchiginnaan si ajjeefti jedhe Maamma Said asi buuteen jiru amma mana isaati manuma isaa taa'eetuma mana nyaataa qaba manuma nyaataa isaa taa'ee eegee jira achuma taa'ee fooqumsa jala taa'ee eegeetuma buquu akkanatti haadaan qabanii harkisanii makiinaa fursiisanii jedha
dhaggeeffadha. Asii jiraan isaan beekamu. Du'a nadhoo gamta dhootu dhiiraatii duuchi deemte akkuma warra kaanii doote. Akkuma warra baadiyyaa sana. Inni kun har'an dubbatamu abbaan maamma Sayyid akkana godhee abalu kana godhee baadiyyaa keessa deemee abalu laayeshuma taatiif ishiin bosona jirtu. Ishiin tun soddaa taatiif osoo ganda kana dhufee bakki inni irraa nyaatu asuma. Osoo akkana jedhe jettee har'a rashansiisuu jirtu tuni maqaan ishiin dhaamu. Boru dawwe matti haftee yoo ishiin waa tokko taate maal jedhan? Oromoo jeeftu. Oromoo akkas gootu Oromoo maalii jettu? Akkas kan jedhamu jechuudha. Oromoon gaafa aangootti ol bahe yookiin gaafa mirga ofirraa loluu argate ciisee kadhatuu qaba isaan. Isiniif galee warra kaleessa ati kana nu godhuu turte jedhanii eeshuma isaatii fi fira saalfatanii nama kaleessa anat ajjeese gaafa lola sanii abalu anat ajjeese jedhee abaawoo ajjeese jedhee qawwee lukalammii fudhate. Shallamame qawwee qaburratti. Tumanii qawwee masaan irraa fuudhanii kana booda qotadhu nyaaddu jaaniiniiti mootummaa jabaaf godhanii nama dhiifama namaa godhu gadhiisan. Har'an qabaana gadhiisa abbaan jedhu jiru warra sanii abbaan nama rashansiisuu jiru. Waasi ajaa'ibu namoota san maaliif ajjeefamuu dhabanii sanuu jennu kana maaliif yoo xiqqaate adaba hin dhumnetti godhamuu dhabisa jennu kana laa Oromoon qawwee namarraa hiikuu jirti. Warra jiilli baxxeetti mata dureedhaan nuti janaazaa keenya irraa dabarti malee juuntaan asiin hin dabartu shani matana fidna maalli matana fidna jedhee gandumatti nama rashanuu jammare qawween irraa fuudhamee yookiin moonni jedheennaan Oromoo irra maalloo jettu jedhanii dachi balleessuu jammara. Nama shoortii miimoorii Abiyyi Ahmad nuun jedhe san dhugamata akkasi waan kaleessa darbe har'a irraa fanna. Jagnoonni har'a dhuman kuni jagnoonni kaleessa dhuman kan dheengadda dhuman kan gaafa lolli kuni deemu dheengadda janaazaa nama tokko gashuu jecha nami meeqa dhume. Kan gariin amma asii buuteen isaan beekamne isaan kun zibaalaarraa yookiin qoshaashaarraa kalqamanii nama miti isaan kun nama miti mee isa ani waraana jedhee loluu jirutti dhiisaadha inni mana ofiitti abalu soddaa sii taha abalu ganaa midhaan sihirraa nyaataaf har'a mana tokko qawween sadii abbaa fi ilmi walirra ajjeefamuu jiran inni kun ilma namaati miti kana walloon hanga dhumaa in darba guyyaan kun ammas in darba. Kara biraatiinis inuma dhufanne dubbiin hedduudha. Abiyyi Ahmad mootummaan utaa jettanii hin eegina. Instituutiin gamtaa Awurooppaadhaa kan waa'ee seeraa maal jedhe? Abiyyi Ahmad kijibni kaleessa kijibee addunyaa hunda goyyomsee noobelii fudhate ammallee itti fufuu jira jedhe. Ammallee afaaniin waa'ee marii biyyaalessaatiin godha jechaati uummata nagahaa irratti dirooniidhaan ajjechaa uumaa jira jedha. Addunyaan quba qaba. Abiyyi Ahmad maal akka ta'e? Kuni akka gamtaa Awurooppaa fi akka addunyaatti yuunivarsiitii waa'ee seeraati waan jabaadha. Abiyyi Ahmad lan walam jedhedha ammallee borullee nagaa fuudhuu hin danda'u mootummaa seeraan alaati. Mootummaa mata'uun isaa seeraan alaa yaani mirchaa kamii filannoo kam godheeti mootummaatti ol bahe Itoophiyaa kam keessatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa bakka muraasa filannoon kan itti godhame. Tigraay guutuutti filannoo namisa filate hin jiru. Somaalee fi Affaar keessatti lola waggaan filannoo sanitti lola uumeetuma lola saniif dhaabbatee reedachumaan dhiise. Warri Finfinnee keessatti haa jedhee isa fedhee kara Booranaa Gujiimoo Booranaa kanatti filannoo dungeen guyyaa sadiitti kaardiin irraa guurrame uummatarraa. Kalaas moohateera badhaadhinni moohateera ti'iisaa sinuumas sinii filaa jedhameen. Siniif galee? Wanni kanaatiin jechuun Abiyyi Ahmad kan mootummaatti ol bahe mootummaa dhafan ofiin jedhu kanaafuu mootummaa seeraan ala namichi waan kana jedhe eenyu akka ta'e hubadhaala namicha yuunivarsiitii addunyaadhaa yookiin kan Awurooppaatii fi kan pirezidaantii dhaaba kana Abiyyi Ahmad mootummaa seeraan alaati afaaniin waa'ee nageenyaa nutti haasa'aati uummata nagaa irratti dirooniidhaan bobbahaa jira. Warri kan duubatti deebi'uu yaallaan moohadda jedhee labsee ammallee dhumaatii biraatiif uumaa jira. Kanaafuu har'as borus mootummaa ta'uu hin dandeenyedha jedhee jala mureetti himeera. Kuni waan gaarii tokko. Kuni waan mishaa tokko jechuudha. Abiyyi Ahmad akkanatti qullaa surrii irraa baasanii isa qullaa addunyaatti agarsiisaa jiran. Siniif galee uummanni Oromoodha ammas rakkoon keenya Oromoo walloo
rakkoon keenya kan takka lama jennee hin dhumne ammas sanuma. Lolli ammas dhufaatuma jira bara amma har'a kan cifraa qabataniitu jiru. Fagoon deeme bar jarri dasee irraa taakuu lama jiran. Uummanni gurguddaan akka magaalaa dasee maalii dasee fi kombolchaa laallibalaa beela'ee jedhamnee ni yennaan kan duuba deebi'an. Beela uummata saniitu duuba isaan deebise. Magaalota gurguddaa gadhiifnee beelaaf yoo ta'e haa gadhiisu. Laallibalaa yeroo inni gadhiisee yeroo masaan bakka xiyyaaraadhaa tottoshatee namtichi dirooniin dha'uu jalqabe. Waan haqiiqa waan isiniif hin himamin waan uummataaf hin himamin keessa. Gaafa inni laallibalaa bakka xiyyaaraa laallibalaa faayidamee maqaa nagaa wanta geessuutiin ture eegga dura xiyyaaraan dha'uu jalqabame deebi'anii laallibalaa irraa fuudhan. Waraanni hangas gahu Abiyyi Ahmad akkasitti dhaadu guyyaanuma 5 keessatti bakka barbaadan deebi'anii irraa fuudhuu jechuun yoo barbaadan borus ganaa dhufanii jechuudha. Walaakin Tigree irraa wanni hubanne yaaddoon uummataa warri har'a daseetti zarafamuu jiru qalamuu jiru maal jechuu jiru kaleessa biyya keessan ofii of bushaa jedhanii uummata dhugama gariin zarafamee waan meeqa ofii wal zarafe uummati guddeessi dhugaa walitti himna. Dhaabbilee mootummaadhaa zarafteetti jechuu bakka hedduudhaa dhageenya. Nu irratti kamiseetti hin hatamne. Laakiin dhaabbilee mootummaadhaa akka makiinaa mootummaa akka waa'ee mootummaa meeshaalee hospitaalaa fudhataniiranii. Sun immoo maal keessa wal qabateeti nu hin hojjeesaa jira nu hin sittiin akka mandaadhaa sun mootummaatu wal lolaa jira. Mootummaanis duma qalee dhaqee gaafa maqalee dhaqee bilbila kan warra irdaataatillee buqqisee deeme. Nafsa isheetu zarafa jedhamee kan lakkaamu taanaan maqalee gaafa deemu kan dhaabbata mootummaa addunyaadhaa bilbila raadaarii isaanii sasanti walaa isaan qophaa buqqifatee deeme. Dirqitti buqqisee deeme. Hanna yoo kan jedhamtu inni sattuudha. Laakiin akka ummataatti guddeessa ummati ofii walate dhugaa jirtu walitti himna. Daseen kombolchi faannoo walate. Shawaroo bitirra maal akka ta'e Oromoo walloo ni beektan jedhee yaada. Warra gizee hillik walirraa qabu walitti horihee orgobbaanis ta'e inni Oromoo ofii wal hatan guddeessa. Isaan nagaa eeguutu hin jiran poolisii lafarratti siin qaljeechan ofii wal bushaa siin jaanii sii deemanii ati waan qabdutti baatta. Siniif galee walaakin wanni nuyi irratti hubanne badiin guddaan ummanni kun akkam taha isa jedhu yaadatti hin qaban ummata isaaniitiin miti. Asirratti of tahuun dirqama. Kaleessa cafaqanii lolanii akka barbaadanii daddaakanii deemanii gaafa ati biltsiginnaan nu bira dabarte jettee jiruu biraa jalqabdu sidhiisanii biraa deemanii jechuudha. Wanni wal irratti tahamee har'a namoonni akkanatti rashanamaa jiran sababni guddaan tokko isa kana. Siif galee? Maqaan keenya si sabboonaa jimmaati. Wal barree rakkoo qabu hamaan hin dubbisina. Okay. Kanaafuu rakkoo gurguddoo akkanaatu nu mudate ammas cifraa gahanii jiran. Kaleessa deemgadda gaashanaa Abiyyi wanneen baacaa dabalee gaashanaa jechuun maal akka ta'een uummata Itoophiyaatti ibsa jedhee kaartaa dalagee akka barsiisaatti dhaabbatee sa'aatii tokko TV irratti barsiisee jechuudha. Gaashanaa jechuun gara fedhan deemuudhaaf bakka hayliin isaan barbaachisu ture. Gondor deemuudhaaf, Gojjaam deemuudhaaf, Gabra Taaboor deemuudhaaf, eessa deemuudhaaf bakkattoo ajaa'ibaa ture. Jedhee uummata Itoophiyaatii fi addunyaatti hundatti himee guyyaa 5 booda deebi'anii irraa fudhatan. Gaashanaa sana yoo fudhatan har'a maqama gaashanaadhaan dhaan jechuu. Gaashanaa jechuun Itoophiyaa mammii yoo jedhan har'a isaan biraa sobammi. Kaleessa sabbar zeenaa jedhu turan. Maal zoobil bakka jedhamu to'anne jedhan. Kaleessa gaashanaa kennanii laallibalaa kennaniira. Mee gudimaa fi Google Earth ka jedhamu san keessa sheenaati. Zoobil jedhaa barreessaa bakka inni sin qabee dhaqu laalla. Mana 16 moo kana. Ganda mana 16. Ganda wayii bareedduu bosona keessa jirtu wayii. Google Earth warri qabdam zoobil jedhaati barreessaa ofuu qabee siniin dhaqa. Bakki sun bakka akkamii bakki inni to'adha jedhu sun. Yaani sabbar zeenaa dalagumaa fi zoobil waan jedhamu kana magaalaa guddaa wayii kantiibaa 3 qabu. Nutti fakkaata ture jechuudha. Hin beeknu biyya nu hin beekne Itoophiyaanota warra biraati. Zoobil jechuun dhugumaan barreessaa. Seef galee
ZO BIL jedha barreessaati qaxxitaa sin qabeedha ka Google Earth dha guddeessa waan akkasii kasin qabeedha ganda wahii ganda mataa yani biyya keenya warri beektan riqee jechuun danda'ama ganda warra jimaa wahii ka warra hariira akkasiiti jechuudha Laallibalaa fi Gaashanaa as rakkabee sabbar seenaa Zoobil muuhadhee dubbiin kijiba akka ta'e ni beekama jechuudha isiniif galee kanarratti waan haasawame gurguddoo keessa Reuters kaleessa waan jedhe warri Laallibalaadha nuti numan dhugeessine hin dhugeessine turre akkan hiika siniifiiku yaaleen jira remove godhen jira dhiisa warra asi commenti yaalatti waa dubbatu dhiisa bakka barbaade haa ta'uti isan miti yaadan ani dubbadhu qabadda yaadan dubbadhu kun ummati kiyya kanaa dhagahu warra guddeessa dhalanni walloodhaa waan kana dhagahe kanaa qabatu boruuf waan tolu je inni har'a du'e deebisuu hin dandeenyu kan ganaa du'u jira silaa kaleessa shan ajjeefne qallee ajjeefne finnee gaafa ilma ishee adamee faa eenyu faa ajjeesan tana takkum takkaan ajjeesuu malee kana booda eegana humaan jirru gaafa Muhammad Ahmad Barbarii ajjeesan akkanuma nuun jechuu turan shanee maal jettee inuma finna shiidhaa jechuu turan shanee gata akka ajjeesan 50 shiidhaa jaaran inni waa'ee nama falmatu inni falmatu sun falmatu akka itti falmatu isa beeka siniif galee ani ofii akka kiyyaa akka nama wallaalaa tokkotti isaan qeequu na barbaachiseera dhugamatti qeequu kaleessa lola kaleessa irraa qabadde maaliif hin qeeqee lafuma qabatanii waraana hammana yani waan naagalurraa dhumni oolu ni dhumnaa natti fakkaata waraanni Abiy Ahmad yookiin akkuma warra Tigraay dhokatanii asii fi asiin darbanii dha'uu marsanii dha'uu dhumus tahuu qaba malee akkan argetti akkan dhagahetti akkuma nama waraana birgeedii hammamuuf jala qabu lafuma qabatanii eeganii jiran lafuma qabatanii eeganii itti siquu sodaatee halaala madfiin dha'uu jalqabee jira haroo gara duubaa bal'aa dulloo fi haroo dhoofarraahi sanqalleetti dha'uu jalqabee jira meeshaa gurguddaadhaan kana jechuun itti siquu sodaatee jechuudha isaanillee achumaa lola jalqabanii hanga walitti bu'ee baay'inni hanganam miti kan olii dhufe kan gadi dhufe hanganam miti achiin booda bataattanaman siniif galee inni bataataname inni wareegamaa nama tokko nama sadi moo kana maqaan nage kunis dhibbatti wanni miti maqaa namaa dha'uun barbaadu naman kaleessa ajjeefamee laatinaa jedhu nama tokko akka jiru dhagaheen jira amma alhamdulillah maqaa isaan dhoofne garuu jira jechuun bakka nan du'aatti yaadisanii gara biraatti bilbila nama dubbisee beeka jechuu malee achuma jira warra kaleessaa keessaa hoffoleeraa hafeeraan beeku nama carraan kaleessa hidhaa baase faa du'ii qaqqabeedha waan hedduu waan uumamaa jiru keessa jechuudha kanaaf warri adda bilisummaa Oromootis sila lola akkasii gaggeessuu dhabanii akka yaada kiyyaatti waraanni waan murteesse hin beeku lolli kaleessa Uranee Salaamaa irratti godhan ijatti taankii jechuudha namni sila taankii yeroo ofa hin agarre nama qawwee baattamu malee humaan qabanii warri abaa'oo keessa adda bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru taankii fi BM qabaatanii agarre walaakin lolli kaleessa lolanii suni akka maal jedheen ibsa waraana hangas gahu san fuulatti tarii afaarsee hinna yookiin aksan hangalle garuu wallolanii awwalqituma wallolanii Tigree jira seenee jedhe umman dhumarratti bakka san gadhiisaniirani bakka sanis tahee sanbira ol darbanii gandoota Uranee Salaamaa hunda waraanni dhufee irra qubate waraanni dhufee ganda keessa qubatee mana guutuu qofforee lafa guutuu lafni isaanii guutuun boombii fi qawweedha jedhamee itti himameera warri jala deemetti himuu jiru warruma biyya keenya afaan keenya haasa'u ammaan dura wajjin jiraanna jennee haasa'u turre gosin ajaa'ib karaa harxummaatiin boorkanna laga karaa adama limaa jedhanii hujuba wayiitii karaa harxummaa kan jiru Ahmad Santu wajjin jira laga boorkannaa kana kan dhufu wanni jetteeni achiin qabdee deemuu jettee karaa Uranee Salaamaatti warra dhufe Affarii wajjin kan gadi dhufe kan olii hara warraa gaditti bu'e milishootuma dawwee karaa Orgobbaa Harawaatii fi jiddu galeessa kana keessaa bahaniitu maklaakayaa fi Affarii itti qabee dhaqee jira umri Affarii wajjin lolaati jiraate ummati kun har'a garagalee kara makalee lolutti turan saniin diina biraatti fuudhuun
rakkoo gurguddoo Ahmad Saffaanii bilchiginna aangoo irraa kalee ari'aman aangoo jecha abbaa fedhe ajjeesan isaanin miti warra aangoo takkan qabne warra manuma isaa jiraatu malee waan takka yoo barbaadan dhiitichaan dhaanii boru hidhaatti darbatan maqama wahiitti kenninaan akkanuma uummata duratti utaalee badii meeqa uummata irratti dalagaa jiran wanni dawwee irratti tahame sasan gara biraa jiilla dhummuugaa irratti nama guuranii ajjeesuun guuranii dhabamsiisuun ajjeefame jechuun leeka beeksisamiin hin dhageenye qabanii deeman bakka kanaatti dhameen hin jiru yoo gaafatte atis qawwee mata faanis qabama asi bu'een hin jiru shawaaroo biggeessame faana maan jedhan jedhanii gari geessameeru hin beekamu wanni tahamaa jiru cirratti irratti caffaa biti irratti ijoolleen hardummaa hedduun caffaarraa kan dhabamte asi buuteen hin jiru warri wayaa makalaakayaa kaa'atee uummata qabee guuraa jiru amaarota maajateetii fi warra eessa gamzaati tilmaamaan jarri kun nama qabanii deeman hundumaa ajjeesanitti beekama kana waan nagube keessaa namni takka afaaniin illee namuma tokko namuma qabatamaan jiru jechuudha fakkeenyaaf akka ijoollee dheengadda bajaajiirraa shifeerima bajaajiitii wajjin bajaajattiis nama keessa jiru obboleeyyan ilman haadha tokko lamas ijoollee dawweedha tokko salawaa lama sibiqil Muhammad Sayyid ciratu wal baata ana dawaa caffaati yookiin muftii jedhamee kan beekamu mucaama seedalii kan biraa kanuma Umar Qorxee yookiin waan akkasii maqaa maddiidhaa qaba Umar Hasan moo Umar eenyu jedhama siniif gale namoota hedduu kaamani ofii ani nama tokko naman gaafadheerraa abalu jedhama akkas jedhee beeke kan ummati walloodhaa immoo miidiyaa waa ibsuun beeku inni du'e haachumaan dhoksan seenaadhaaf nama tokko liyyuu hayliin kuffisee ajjeesee gaafa lola duraasa billitii irraa kutee jedhan dhageeffadha waan abboota isaanii durii godhu ture waasan seenaadhaaf maqaa'ee jennee haasofne jennaan maqaa isaa dhabne beetasabii qorannee bira geenyee waasan nu himaa jennaan waan akkanaa maqaa mucaa keenyaas hin dhayinaa dhugama immoo achumatti liyyuu haylii isanis kuffisaniiti suuraa kaasanii nuti ergan yeroo ofii kutan harka bahatan sila nuti takka jiru harka bahanneerra amma mucaa keenyarraa akkani godhame jennee inni du'ee duniyaa kana gadhiisee maqaa nu balleessuu hin barbaanne kalas dhoksaa jedhan jechuudha isaan kaan garuu kijiba jaarramee barreeffamee itti kenname halkan haffazaa bulee subii gadi bahe ana ajjeesanii abbaa kiyya ajjeesanii yeroo ana barii irratti argan anis na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo ajjeesanii yeroo deeman quba qabaachuu laa yeroo ajjeesanii quba qaba bichaatu hin taane amma televiziyoon irra dhufee haasa'u kan jiru kun anuma jechuu jira kana jechuun jannata sheenee haasa'u jiraatu hin taane kijiba jaarramee itti kenname sila akkas jedhin jenneen abbaa kiyya ajjeesanii anallee yookiin nama deessanii yookiin basa waan akkanaa jedhi jedhameenii ture garuu dubbiin kijiba ittuman da'a jedhee ofuma biraa takkatti da'e takka immoo anas na ajjeesanii ishee jettuudha gaazexeessaan ani jechi sun akka gadhiifameen hin beeku yaani amma kameeraa fakkaate viidiyoo suni yaani ati jirtan miignoo yoom duute jedhuuni itti dhiiseetuma namni guutuu waa saniyyaan abbaa fi ilma jedheetuma dhiise jechuudha garagalee inni dubbatu jiru sun uumamni hin jenne jechuudha kanaafuu waan hedduu nama gaddisiisu keessaa isa sanii maal beektaati mahayyimi okay sinirraa gaggeesse kanas waan akkanaati ergaan kiyya kana fakkaata walloon dhumaa jira kana malee eenyu baate namtichi beelaan suni ummata walitti qabee aanaan dawwee baateedha milishaa afarii guurratee bar 9 kan lolsiisaa ture isa akka ta'e amma nuu gale jajuun isa jajuu jiran hamma jabuutiidha afarii goota juuntaa akkana godhe goota shanee barbadeesse jedhanii akkanatti jechuun inuu zariin isaa afarifaa jedhaniiti himatu yeroo jaalatte afariin waan akkasiita agaru afara ukammaya ni marammaya jechuu jiran nama jagna nama nu waliin jiru bar inni jechuu jiran namni akkasi jajame suni ammas dhumaatii duraanii kan ummata baateedha isa tarkaa qaba jechuudha waan hedduu walitti himna ganaa waa'ee milishootaa fi gantoota dawwee ka baatee qorataa jirra yeroo wal dhoksan hin jirtu yeroo wal sodaatanis hin jirtu sinif galee tokko ganaa maqaa wal barreessina inni afaan banuu fedhe afaan isaa baneetuma hafa sinif galee kuni badu malee nu keessa gaafa duraa gaafa dheengaddaa uummanni waan meeqa tahu abbaan sanqalleedhaan diina fuudhee dawweetti fide eenyu akka ta'e ni beekna hin beekan tura lafa isa shanee jira jedhaman sodaatama tura akkana nu sodaata ture jechuudha karaa warri gadiitis warri oliitis dhugama jirtu walitti himna
bakki kaleessa daffaramuun keessumaa keessa sodaatamee ilaa ammaa kana sodaatanii magaalaa Boora'aanaa dhaquu sodaatanii ta'anii turan. Dhaquu sodaatanii dhaquu magaalaa keessa wanni jiru. Magaalaa kana dhaquu sodaatanii ta'anii turan jechuudha. Baadiyyaa keessa jiran nufitti uummata Oromoo Islaamaa kana keessa hedduu sodaatan turan. Abbaan nu dafarsise bitamtuu fi gantuutu abaluumaan jirtuu bar jedhee kaleessa lola bananii yengadda namni isaan bira oolee deemee jira. Gantuu mootummaati ofiin jedhee dhaqee haasaa oolee itti ganda kee deemee kaleessa jira jiran dhagaheen jira. Kanaafuu karaa harxummaa gammoojjii karaa boorkannarraa warra ol sheenuutu jirutu jira. Warra san abbaan qabee deemuu jiru gantoota eenyuufaa akka qabateeru isa beekaa amata sanii jedha. Kaleessa irraa qabee kana kan godhamaa jiru. Nama sabboonaa nama uummatu mootummaa kanaa wal dadhabee gara bosona gara urgusaa galeetuma qotatu namoota adda addaa kana guuruutti fi ajjeesu kalas wanni isaanitti sheenan jedhamu. Waan hedduutu taa'amaa jira. Waan taa'amaa jiru san yoo xiqqaate quba qabaadhu. Yoo xiqqaate gaa bilbilanii si gaafatan beeksisa kan keessa gaatti bilbiltee nagahumaa meeloo likkam sin godhe gaa jetteen hayyaa boommaa lolin jiru abiyyaa harka kennisiisa jedhanii.